Dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamoo qophiileen keenya mi'aawuf jaallatamoon akkuma hojjanne wal duraa duubaan itti fufee jira. Rakkoon neetwoorkii waan jiruuf baanee deebi'aa jirra. Nu of oolchaa jechaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jenna. Kan argaa jirtan kun sirna agarsiisa jajjabee eebbifamtoota Oromoo zoonii kibbaa ta'uuraa Soddonboroo marsaa 11ffaa marsaa bilisummaa. Kanaaf iyyuu itti addaa daawwata agarsiisa jajjabee.
Jarsina sabuka sigar dalam. Jarsina sabuka kita jadi tergas. Jarsina sabuka.
قبل برا قمتوفس دربات بساط دوان تانان كرقميون قربي جرا هنافيو سقوم مرقيني مجاني مدان تبدا كنجرني Dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessi Oromiyaa jaallatamu sagantaan keenya guyyaa irraatiif qopheeffan akkuma itti fufeetti jira bakka maddan bakka gammanne isiniin jecha hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jira. Maaliikotti ka jajjabeewwan kan fakkaatanii eebbifamanii baanidha. Kanaafiyyuu waaqayyoon nu faamsinna akkuma hortuun hortii akkuma jedhamu muraa halaan ittiin baasisu kunoo orree lafirra dabarree faffacaanee goroon Oromiyaa guutuu qabannee qabsoo bosona keessaa gara magaalaalee dhuunfachuu fi gara caasaa bulchiinsa bilisummaa diriirfachuu fi gara qabsoo kan gabrummaa xumurti godhuu fi ilmaan Oromoo goloon Oromiyaa iddoo kanatti injifannoo lubbuun sagalmeessaa jirti. Kanaafiyyuu kun waan akka malee nama gammachiisaatii fi nama onnachiisaadha. Waaqayyoon itti nu daree haawateen galmaan nu ganna. Sagantaan keenya ammallee jira duubaanii akkuma itti fufetti jira yoo san hin dadhabini hin dadhabnu sagantaan keenya ammallee tokkin jenne homaa bisaan hin danfine. Waldura duubaan ciisaa kanattaan suudhaanii kan nuuf dhiyaatu faaruu qaamni warraaqsaa jettu awusoo oboo zoona kibbaa timirraa soddon boorootiin nuuf dhiyaata. Amileen musimadha. Amileen musimadha faaruu qaamni warraaqsaa jettu garee awusoo oboo zoona kibbaa timirraa soddon boorootiin nuuf dhiyaata. Amileen. Amileen. Amalee irree biyyi kabajamtoonni uummata Oromoo kabajamtoonni miseensota waraana bilisummaa Oromoo akkasumas kabajamtoonni qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa jirtanii baguma guyyaadhaa sadaasaa 24 Markuu lamaa fi 21 guyyaa eebba jajjabee Oromoo zoonii kibbaa Cimraa soddon booroo marsaa bilisummaa yookaanii imara gara Finfinnee jedhuuni kan marsaa 11ffaaf eebbiseeni isiniin ga'e nuun ga'e baga maddan bagaman. Amile galee osoo magaalaa kibbaa xumura soddon boorootiin birree seenaa dubbaa amile musimadda amile. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessi Oromiyaa jaallatamu sagantaan qophii keenya guyyaa irraa akkuma wal duraa duubaan jalqabsiisnee hanga xumuraatti itti fufnaa qophiilee keenya jaallatamoof mimmi'aawoo bashannansiisoo wajjin hanga xumura qophii keenyaa turtii gaarii. Guyyaa milkii injifannooti guyyaa eebbaa humna haaraa loltu sabaati loltu waggaati eebba waraana bilisummaa Oromooti eebba waraana bilisummaa Oromooti qaamni warraaqsaa saba Oromoo kataatamani qaamni qabsoo bilisummaa Oromoo cufti. Baga genne baga geessan baga gammanne baga gammaddan guyyaa narraa guyyaa addaati guyyaa milkii injifannooti guyyaa eebbaa humna haaraa loltu sabaati loltu waggaati eebba
Pelaafi deebu dadhabbii lashi gubaa kabiddaa duuga moojji waraafi rooba bubbee halkanii biyyee cirrachaa keessa ciistanii saaba keessanii jettanii biyya keessanii jettanii haadha qabsoo qabdu hundumaa dandeessanii eebbifamtoonni baga guyyaa eebba geessanii itti geessanii dandeeffamtoonni baga guyyaa eebba geessanii itti geessanii saraan bolootee saraan sindabaate hiriifaamatillee lashiin muuxafaate sagantaa siyaasaa waraabsaan ofkaate saaba kee duguuggarra oolchuuf kophiitu muratte biyya kee kan saamamuuf waardiyyaa dhaabbachuuf leenjiitu muratte baga gammanne baga gammaddan bagatti geenne bagatti geessan guyyaa narraa guyyaa addaati guyyaa miitii fichifanooti guyyaa eebbaa humna haaraa lottu sabaati lottu waqaati eebba waraana bilisummaa oromooti eebba